Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaa waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaatti dhiyaatee abboommiin inni hundumarra caalu isa kam jedhee gaafii isa gaafate. Kiristaanummaa keessa gaafii gaafachuun hin ta'uu jedhan garuu Yesuus kunoo gaafatamaa ture. Yesuus deebisee inni hundumarra caalu dhaga yaa Israa'el gooftichi Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. 3 hin jenne, 2 hin jenne, 4 hin jenne, 5 hin jenne, meeqa jedhe? Kophaa isaa gooftaadha jedhe. Keenya jedhellee keessan hin jenne, keenya ufillee keessa galche, ufillee keessaan baame. Laal. Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha. Kanaafuu Yesuus illee waaqa qabaa jechuudha. Akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti gara Waaqayyo kiyyaa fi Waaqayyo keessanitti ol nan ba'a jedhe Waaqayyoon qaba Yesuus. Waaqayyo qabaatu qofayyuu osoo hin taane Waaqayyoon isaa fi nuufillee waaqa ta'e suni kophaa isaa ka gooftaa ta'edha. Ka sadii ta'ee miti, ka lama ta'ee miti, ka tokko ta'e, ka kophaa isaa gooftaa ta'edha. Waaqayyoon kun eenyuuni? Waaqayyo abbaadha. Yesuus hoo nama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Meezo maayikii banadhume. Meezo eenyutu narratti qabe maayikii koo? Hayyee amma abbaa qabiinsa hin gaafatini wama wanti gootullee hin jiru. Gaafii si gaafadha dhageettus wanti gootu hin jiru waan ta'eef. Jechuun maaf narratti qabdaree haasaan jiraa miti? Baagaa seerratti qaban bareeda godhani. Maasha Allah. Abbaa harki kan keessi haa barakatu. Amma na waliin haasa'e. Wangeela Maarqos boqonnaa 12 haasoftee fixxee maayikii qabattee ani dubbadhe amma gooftaa Yesuusin fudhadhaatiin arrafaani. Ishi deemi. Sa'aatiin 5 ruubii ta'ee miti. Khalas deemi rafii meezo duraa irriba keessa jirta. Yahudonni immoo abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisaniif. Yesuus garuu deebisee ijoollee Abrahaam utuu taatanii hojii Abrahaam hojjeteen hojjettu turtan. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne jedhe. Yesuus ani nama waan ufiin jedheef Yesuus si hin uumne Waaqayyo si uume jechuudha. Akkasii miire walii galle. Sarara dubbisaa kanatti macaafa eenyurraa dubbisaa jirta? Boqonnaa meeqarraa dubbisaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 8. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 39 irraa haga 40. Galatoomii Waaqayyoon si haa eebbisuu eebbifame jecha garuu dubbiin kun asirratti ilaali macaafa qulqulluu keessatti isinumatti dubbachuutti jiraayyuu ana bichaa osoo hin taane isin har'a warra as keessa jirtan kanatti isinitti dubbachaa jira situ gurratti dhaga'uu dhabdee malee jechuudha. Ishi rakkoon qabu abbaa inni itti dubbataaru ana nama akkasii jedhe moo jenne Yesuus? Inni yaa jedhu si garuu ati amma macaafni qulqulluun kun sitti dubbachaa jira jechuudha. Erga jedhee dhumate kaa? Kanaafuu Yesuus nama waan ta'eef namni si hin uumne waaqatu si uume taanaan Yesuus si hin uumne. Maaliif ayyee kiristaanummaa keessaa maal gootaree erga uumaan kee Yesuus hin taane? Waa'ee maalii na gaafachaa jirta obboleessa? Uumaan kan kee eenyuun siin jennaan Waaqayyoo naan jette. Namaa mitii mi jennaan eeyyee namaa mitii naan jette. Yesuus immoo nama. Namni immoo si hin uumne Yesuus si hin uumne. Waaqatu si uume. Waaqayyotu na uume jechuudha. Waaqayyotu na uume akkuma uumamtetti na uumame jechuudha. Ka'umsi keenya addaamirraa ka'u. Yesuus hin uumne miire? Yesuus hin uumne miire? Yesuus Kiristoos anaaf karaadha dhugaadha jireenya jechuudha. Itti amanii karaa isaan boqonnaa argadhe karaa isaan nagaa argadhe. Karaadha malee uumaa keetii miti jechuudha. Karaa jechuun immoo barsiisaa jechuudha. Keenyaaf amma barsiisa inni barsiisee fi dalagaa inni dalage irra deemutu karaa isaa irra deemuu jedhama. Waa inni dalage dalaguu, barsiisa inni barsiise barsiisuu, barsiisa inni irra deema waan kana godhaa inni jedhee irra deemutu karaa isaa irra deemuu jedhama. Akkasii miire malee inni isfaaltii ta'ee yookiin immoo ati dugda isaa irra deemtaadhaa miti. Waaqayyo kan biraa hin qabu Waaqayyoon tokkicha jechuudha. Yesuus Kiristoos malee waaqni biraa kan biraa hin jiru jechuudha kan ittiin fayyinu jechuudha.
hundumti keenya kan ittiin jiraannu Yesuus. Waaqayyoon waaqa qabaa? Haanna. Waaqayyo waaqa qabaa? Waaqayyo waaqa qabaa? Qoyyaati amma fakkeenyaaf jechuudha. Amma dhaloonni asirra jirtan kun Yesuus Kiristoosiin mormaa jirtan moo nama mormaa jirtan? Lakkii mormaan jirru nuti barsiisa Yesuus Kiristoos isa sirrii barsiisaa irraa. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Silaa warri amantii keessan warri amantii Muhammaditti warri amantan jechuudha. Muhammad dubartoota Arabaa qabee qoricha nyaachisaa jira. Maaliif maqaa Muhammadiin fayyuu dadhabamee natti himi kanaaf deebisime. Yoo mana Arabaa keessa yoo hojjennu Hanna gaafii islaamummaa irraa qabdu hundayyuu ni gaafatta. Laali. Gaafii islaamummaa irraa qabdu hundayyuu ni gaafatta. Garuu dursa irratti gaafii asi gaafadhin adeemsite. Mata dureen eelaan jijjiirin. Keessa jiru. Mee kanaaf deebisi Muhammadi maaliif si fayyisuu dadhabe? Dura gaafii kiyya naa deebisii ka'ii ni gaafattaa siin jedhe. Yaa Hanna. Gaafii ansi gaafadhe naa deebisii ka'ii. Naaf deebisi gaara kana naaf deebisi dhugaa maqaa Yesuusiin hin dee. Asirraa namatti iyyuu malee gaafii namni siin gaafate namaan ayyee gaafii kiyya deebisuu dandeettu miti ati. Ishi gaafadhu ayyee islaamummaa irraa gaafadhu. Irra deebii gaafadhu. Gaafii isin gaafadhu jechuudha. Madaamuun jechuudha biyyoota Arabaa keessatti qoricha nyaatan jechuudha. Qoricha yoo nyaatan malee nagaa hin argatan jechuudha. Sababiin amantii keessan kanaan fayyuu dadhabanii maali? Ayyee amma maayikii qabadhu. Hin qabadhu naaf deebisi. Muhammad maaliif isaan fayyisuu dadhabe? Yeroo an deebisu ayyee na yala naasayin. Hin qabatinii garuu immoo yeroo anaasawu na yala naasayin ayyee. Tole. Tokkoffaa irratti Haanna gaafattee miti xumurtee amma na dhageeffadhu. Maaliif maqaa Nabi Muhammadiitiin fayyuu diddan? Maaliif akkana taatan ka jette? Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gabricha rabbii ka rabbiin akkaan jaalatuudha nabii rabbiiti malee. Amma booda inni yala ni haasofta taanaani gadi buutee jala dhageeffatta. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabii rabbii ergamaa rabbii akkuma san gabricha rabbii ka akkaan rabbiin biratti jaallatamaa ta'e malee waaqayyoodhaa miti inni Allaha miti. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. يا ربي هم تويتين كنما تقطعته إبه ويها تأو ركنا ويها تأو سورة يونس الرتي وما في دعاته ركنا ويتي يو كنما تقطعته الله ملك سر دي بسورة دو هنجرو جده فيسانين يني الله هذا كانوا فيسوا كانوا دي بمسيسوا قرماتا غرغرا كانوا فيدو إيسا ربي إنما جالتوني قرماتا كن جرين الدنياتي دبامو في فيون جرين الدنياتي فيني قاما فيني إيسا كميني جنان فيني قلبيتي قامنا كفدها تو فكينياف إيوب كجدما كما جاء فقل قلوش إيوب جدما erga qalbii qabaatanii hedduu dhibame macaafa irratti illee dubbatamee jira. Garuu nama qulqulluu nama waaqayyoon waliin wal beeku nama waaqayyo jaalatu jedha macaafnis. Quraan illee akkasuma jedha. Hedduu dhibamee qormaatamee ture. Haanna na jalan dubbatinii. Erga qalbii qabaatanii macaafni illee Iyyoob laa hawla walaa quwwata illaa billah. Haga an xumura dhuutii na dhageeffadhu yoo obsan qabaanne immoo wallaahi jala butee taaptaaf goota. Yoo obsan qabaanne obsan qabdu taanaan. Okay? Ayyee. Nabiyyoota garagaraa rabbiin qormaatee jira dhibamsiisee. Dhibamuun qormaata rabbiiti. Macaafa keenya keessatti kan namni namarraa du'uun dhibamuun. Maqaa Yesuusiin fayyan malee qoricha nyaatanii kan fayyan hin jiru macaafa qulqulluu keessa. Mucayyoo ka mana yaalaa guutee dhibamuurraa bakkee garagaraa deemaaru isiniimi isin kiristaanota malee jira. Fayyuu dadhabdanii raajota barbaaddanii mee raajonni nu haa fayyisu jettanii Yesuusitti ergaa amantanii maaliif dhibamtaniitiin raajota barbaaddan ufii keessanii maan fayyine? Ammas ka dhukkubbii irraa cinqii garagaraa argee dhukkeen irraa ka'ee manni yaalaa ka guute isiniimi. Manni yaalaa isiniimi kiristaanotaami ka mana yaalaa guute maa kijibda?
wallahi na ajaa'iba yeroo tokko tokko yeroo isin kijiba adii kijibdan wallahi mana yaalaa dhaqaame kiristaanota akkatti guuteeru argitanii hatta namallee fayyuu dadhabanii raajota bira dhaqan raajonni illee fayyisuu dadhaban. Sinaatoo deema lakkaa isaan jechuudha meeqa kam akka caalu barbaada. Okay kiristaanni mana yaalaa dhaqu hanna kiristaanni mana yaalaan deemu hin dhaqan isaan maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyan. Hin afuufte wallahi hin xanniste hin kijibde akka malee wayii kijibde akka kiristaanaatu mana yaalaatti guutuun jira hin jiru mee manuma yaalaa dhaqaa kiristaana barbaada ka achi ciise hattan fakkeenyaaf ishii hayyee gurbichi tokko ampaasteriidha arraajiidhaa ni fayyisa jedha ufii garuu lutti isaa maali naafa inni nu ufii naafa ufii garuu Yesuus fayyisaadha jedha achi gubbaa dhiitaa oola naafa beek wallahi ufiitii fuudhi bama lafarra deema ufii Yesuus Kiristoos fayyisa jedha achirra utaalaa oola maan fayyisirree maa naafa sanii fayyimne luka tokkoon deema ufii ajiib yeroo tokko yeroo isin kijiba gurguddaa kijibdan sanuu nama haganaa irratti na ajaa'ibdan tole itti fuufaan deebii kiyya itti aansuudhaan nuti sababaa gaggeessina qoricha akka fudhannullee ergamaa rabbiitti nu barsiisee qur'aanaan fayyuu akka dandeenyullee qur'aanni ruqiyaa akka ta'e qoricha akka ta'e ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam nu barsiisanii jiranii fakkeenyaaf ربين قرآن كيست وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين جد قرآني قريش اتين فيان نمون هدو قرآنا فيانيراني الحمد لله قرف اللورا اللي تفوفا فيو نما اللي تفوفا فينا جعلو نبيرت فينا كاما أصوهن تئن فينا قلبيت كاما يو ركب سنة يادو كينيا ميت يادون كينيا يو قلبي ركب سنة yoo rabbi irraa fagaanneedha yaaddoon keenya qalbii namaa irratti hojjetu haa waraanu yaaddoon keenya isa kanaadha malee qaama dhukkubsatu miti qaamni kun biyyeeta gaafa duune biyyee mataana biyyee irraa dhufne biyyee maddeebina garuu wanti nuti yeroo baay'ee cinqamnuufiif maal inni fayyinna qalbii dhaggeeffadhu kaam isin amma jechuudha kaayyoon keessanii namni qoricha akka keessan fayyinna fooniitiif jennee hin cinqamnu nuti isin fayyinna fooniitiif cinqamtan nuti fayyinna fooniitiif hin cinqamnu qofaan akka isaan barbaannaa isin ilaalaal isin fayyinna fooniitiif cinqamtan nuti fayyinna qalbiitiif cinqamna sababa kanaaf jecha nuti ilma namaa hin waaqessinu rabbii tokkocha gabbarra macaafa qulqulluu keessa iddoo tokko keessaa murtee fudhatamu guutummaa macaafa qulqulluu sana anis iddoon barbaadu si dubbise guutummaa jecha macaafa qulqulluutti namanta kana bichaan erga diddee mata duree kana gaafiyan si gaafadhe erga diddee jedhistee kan madde deebite waaqayyo nama naafaa jaalata nama harka cabaa nama luka cabaa ni jaalata waaqayyo waa inni jaalata wallaahi kijibdeen jaalatu ragaa sii kenna hinja hinjibba wallahi billahi jaalata ragaa sii kenna dabala maayii qabadhu dabala maayii qabadhu khayr dogongora arta arragaa waliin haasaa maayii qabadhu maal ta'e isaa haasay abduu haasay hayyee ani waan haasa'u kamiifuu ragaa waliin haasaa akka waaqayyo nama naafaa nama harka cabaa nama luka cabaan jaalatu waaqayyo maal seera leewotaa boqonnaa 21 naa baasi daf seera leewotaa boqonnaa 21 si baasa jiraatis baasi 21 an baasee jira lakkoofsa 18 irraa lakkoofsa 18 irraa yookiin immoo 17 irraa illee kaaftee dubbiste. Dubbisi. Nama naafaallee hin jaalatu waaqayyo. Tole haa dubbisu viidiyoo baasee.
Video baasu. Yeroo tokko afradha. Maal jedhaa? Ati amma immoo Aaroonitti dubbadhu. Waaqayyo akkana jedha. Dhaloota hamma dhalootatti. Sanyii dhila dhaloota hamma dhalootatti. Kana jechuun maal jechuu? Dhaloonni kun dhufee dhalootni kun illee dhaloonni bakka akkasuma dhaloota haga dhaloota itti fuufa jechuu waan dhaabbatu miti. Sirrinnaa qabadhaa. Ati amma immoo Aaroonitti dubbadhu. Waaqayyo akkana jedha. Dhaloota hamma dhalootatti. Sanyii kee keessaa namni mudaa qabu tokko illee aarsaa biddeenaa ana waaqayyo isaatiif dhiyeessuudhaaf hin dhufin jedha. Namni mudaa tokko illee qabu hin dhiyaatin. Maaliin? Aarsaa waaqayyoof dhiyeessuuf natti abadan natti hin dhiyaatin jedha. Namni jaamaan, namni naafti, namni fuula farquu, namni fafii, namni miila cabaa yookiis harka cabaa laal ka miila cabaa natti hin dhiyaatin jedha. Namni miila cabaa kaaka kunuu namticha wannaa sanii wannaa gubbatti ba'eetii koottaan fayyitanii jedhu sanni ni argite akkasii sunniin laal. Namni miila cabaa yookiis harka cabaa, namni dugda goophoo, dinkiin ija isaa irraa kan buufate, dhagni isaa kan ciccite, kan cittaa'e, cittaa'anillee waaqayyo cittaa'allee hin jaalatu. Cittaa waaqayyo hin jaalatu laali. Dhagni isaa kan ciccite, kan cittaa'e, cidhaan isaa kan tumame, ka cidhaan isaa tumamillee waaqayyo hin jaalatu. Nacuudhu billaa. Tole, tuma fuufne. Namni dugdi goophoo, dinkiin ija isaa irra kan buufate, dhagni isaa kan ciccite, kan cittaa'e, cidhaan isaa kan tumame, sanyii Aaroon lubicha keessaa mudaa tokko illee ka qabu, aarsaa ana waaqayyoof ibiddaan gubamu dhiyeessuudhaaf hin dhufin. Mudaa erga qabaatees aarsaa biddeena waaqayyo isaatiif dhiyeessuudhaaf hin dhufin. Yoo fedhe nyaata godhame sana nyaatu malee nyaata gootan sani itti kennaa nyaachisaa malee kana inni dhufee akka takka tana waanaaf hin dhiyeessine jedhe hin jaalatu waaqayyoon. Dhaggeeffadhu siifan deebisa. Haan namaa ishii qabadhu. Niimoonaa walii naasawaara. Adaba mana kanaa baradhaa. Akkam goota niimoonaam? Wayye. Akkam goota waaqayyo kun dhufin jedhe dhaloota haga dhalootatti jedhe. Eeshi na dhageega siin deebisa. Hayyee deebisi. Sitti dhaga'ama? Sagaleen keessatti dhaga'ama. Inni nani akka ajaa'ibaatti dhaga'ama. Wannaati. Inni ani calqaba irratti guutummaa macaafa qulqulluu kana hin fudhattamoo iddoo tokko keessaa luqqisii tokko keessaa baaftee dubbistee isa yaada keessatti yaada keenya faallessuu danda'u fudhattamu guutummaa macaafa qulqulluu kanatti amantaa calqaba kan isin jedhe kanaaf jechaadha. Ammas dura dubbiin dhoowwite amma guutummaa macaafa kanaa wanti inni jedhu sirriidha miti hin amantaami kana. Mata dureen jijjiirin. Abdul. Caqasa kana deebisi. Fattan. Inni amantaa kana bichaa ishee kaasitti muufaniin bar. Suwaan biroo. Inni amantamuu naman. Dhiyeessuu waan birooti. Maal si galche? Maal si galche waa'ee amanuu kiyyaa? Kana ni amma ilaa. Na xiyyeeffadhu deebisi. Dhaga'i kaa dura. Abduu ati nuti amma calqaba kan isin jedhe ani waasirraa barachuuf itti waan barsiisu ani waasi barsiisu malee yookiin nama mormuudhaaf hin deebiin. Quraana irraa yeroo ati gaaffii na gaafatti quraana kanatti ni amantaa si deebisa malee. Si galee ilaalaal. Ati gaafa quraana irraa gaaffii ati na gaafatte hayyee quraana tamma na gaafatte kanarraa itti amantaa jedhee sin gaafadhu si deebisa malee. Si galee gaaffii sittee na gaafattee miire. Kana hin amantaan sin jedhe. Obboleessa. Waa'ee amanuu fi dhiisii gaaffii kiyya naa deebisii. Macaafa qulqulluu keessaan kanaan sii deebisaan amantamuu namantu jechuu as keessatti barreeffame kun yoon sitti hundumti isaa amma kun sirrii miti jettee nama moromtu waan as keessatti barreeffame hundumaan amantaan jedhame Abduu. Amanuuf dhiisuun mata duree birootii in amantaa akkanan taataa kun ajandaa jijjiiruudha malee waan biraatiif miti. Waan macaafa keessa irra jiru ammaal godha. Waan macaafa keessa irra jiru haasa'ee baran. Bar osoo waan macaafa keessa irra hin jirre haasa'ee. Inni keessirriidha. Eeshi intini naa baasime. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 naa dubbisi. Intini Eeshi wangeela Yohaannis boqonnaa 14 naa dubbisi.
Siin deebisaa siin deebisaa. Atillee gadi bu'e ayyee. Boqonnaa 14 dhaqimee naafumti naa dubbisi wangeela Yohaannisi. Achirraa argattaa deebisaa. Baasi. Dura soorannaa deebisi. Waaqayyoo hin seeninaa jedhee mon jedhe. Deebisaa achiin sii deebisaa. Deebisaa siin deebisaa dhaqi boqonnaa 14 naa baasi ka. Dura kana deebisi kai. Jedhe dhaloota haga dhalootatti akka mana qulqullummaa kiyya hin seenne akka aarsaa naaf hin dhiyeessine jedhe mon jenne Waaqayyo aarsaa naaf hin dhiyeessin natti hin dhiyaatin bakka aarsaatitti hin dhiyaatin jedhe mon jenne. Abdu. Atamma waan nama hubachiisu deemtamoo mormiidhaaf deemta obbo. Gaafii si gaafadhee jira deebisirraa eegaa. Deebiidhuma bakka kanaa wangeela Yohaannisi boqonnaa 14 naa dhaqqatumti naa dubbisime. Iskiriin irra godhiiti been. Suni gaafii kiyyaan waliin qabatu gaafiin kiyya. Wal qabatachuma. Waaqayyoo dhaloota haga dhalootatti. No suni mata duree biraatii kati dubbisuuf deemtu. Sun mata duree kanaa waliin qabatu. Kanumaa qabata yoo deebii kee deebistuu baate hin dhiista waan ta'eef siikee tan sitti waan ta'eef dubbistee kun deebii sirrii miti jettee dhiisuu dandeessa garuu dhaqee dubbisi. Irra deebi'ee dubbisa kana. Sun mata duree kiyyaa waliin qabatu. Maal jedha Waaqayyotu. Bakka atamma dhiisika kana jechuuni. No hin dubbisa. Kana jechuuni macaafni ati amma immoo Aaroon itti dubbadhu. Waaqayyo akkana jedha. Dhaloota hamma dhalootatti sanyii kee keessaa namni mudaa qabu tokko illee aarsaa biddeena ana Waaqayyo isaatiif dhiyeessuudhaaf hin dhufin. Namni mudaa tokko illee qabu hin dhiyaatin. Namni jaamaan namni naafti. Naafa namtichi fakkeenyaaf amma wannaa keessatti lallabaa ture. Hin fayyidanii koottaa jedhee kayaamaa ture. Cherchi keessa dhaabatee naafa lutti tokkocha luka tokkocha hin qabuuyyu. Luka tokkocha hin qabu. Namni mudaa tokko illee qabu hin dhiyaatin. Namni jaamaan, namni naafti, nama fuula farquu, namni fafii, namni miila cabaa yookiis harka cabaa, namni dugda goophoo. Namni dugda goophoo. Laal miilli isaa cabaa ture namtichi akka jedhee yaamaa ture. Laal namtichi koottaani fayyitanii jedhee namtichi yaamaa ture. Namni miila cabaa yookiis harka cabaa. Namni dugda goophoo dinkii ija isaarra kan buufate dhagni isaa kan ciccite kan cittaa'e cidhaan isaa kan tumame kunniin hundi isaa maal hin ta'in jedhe hin dhiyaatin jedhe hin dhufin akkam gootaani moona. Abdoo ati Abdoon isin mana keessan keessattiin waamta waan ta'eef nama gaafachuu fi luqqisii macaafa qulqulluu keessaa kuttanii fuudhu malee waan namni jedhu waan hin dhageenyee fi waliin wal barsiisaa si. Abdoon ati abdu kame sirraa dura. Abdoon ati abdoo kun kame sirru namni abdoo eenyu sirba. Namni abdoo hirriba kaatee dhufte namni abdoo eenyu as gubbaa jira kaate abdoo jettu. Maali obbo sheek. Maqaa dhayaami nama yoo yaamte limmoon ajilli siyaabaa sirra maqaa dhayaa gubee sirreessi siyaab nama yaamtu sirra jiru. Wayyee. Abdoo jaalladha sheekiyya. Mooli barraa kaa'u. Abdoo jaalala agarsiisuti. Maqaa asirra jiru nama maraa maquma isaati yaami. Wayyee. Nama akkasina nama baratu sirriitti barsiisu malee sheekiyya. Maqaa dhayaami sin jedhe. Abdul Fattah yaami. Danyaa sheekaa qaba. Maali koo kana maa huba funaantu si waa'ee jireenyaa waa'ee lubbuu gaafa duutanii dhiistee san mala jirtanii maal hojjetan. Jala san gabbuu itti taap godhi ijoollee jite. Si'u. Kabajaan duraa dura maqaa namaa maqaa abbichi baafate maqaa isaatii yaamani. Argaasa. Maamilaa isin walgalchaa eegaas. Waan immoo gaaffii xiqqoo tokko isinirraa qaba. Gaaffii baay'ee gabaabduu tokko. Gaafattaa qo'e nagaa gaafadhu dura. Nagaa gaafadhu nagaa dursa akkam nagaa.
Galata Rabbii nagaadha. Gaafatan tartiibaan gaafatan. Ani waa'ee dhimma gaa'ilaa musliimaa fi akkaataa isaan sin gaafachuu barbaade. Gaafataa qoy. Waa'ee okay jedhi rakkoon qabu. Waas deebi'a. Waas neetworkii baasatti fakkaata. Okay, waa'ee gaa'ila islaamarraa gaafachuu barbaadde? Fakkeenyaaf jechuudha waan ta'een argee dhagayeefini gaaffinatti ta'e baay'ee. Hayyee gaafatame gaafadhu gaa'ee inshallah. Ana asbii tokko beektu uummanni muslimaayyuu hamma fakkeenyaaf ilmaan wasiilanii wal fuudhuu danda'u jedhu. Akkamitti waan tokko kun ta'uu danda'a? Dubrii wal fuudhuu danda'e. Mee dhugaa akkamittiin ta'afne? Okay. ترى سيدي بس إن شاء الله أستاذ تاسي دبرسا ربين قرآن كيستي وام مرا يربيني نو بيان سيجرا وام مرا إنه كفودو كمنو إنه كفودو كمنه ربين قرآن ساكس سورة نساء الرتي نو إبسيجرا فكنا في نمي توك هذا سافودو ندندو يو أكنا جرو رجاني سيو أكا مندا كيتي سجافني هذا تفودو دندي تاوي الناس سجافني وانا تنو إبسو تنجرو أوكي ربي القرآن ساكسة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ قرآن راسي دب سايق إيه نوك فوقموكم دبرين نمي تكو دبري سافورون دندا أكمل توجن ربي يكسيب سايق يوش أسبيتك وبعد شو راقو رجل Yesus. Okay, scrivere che godisa mul'atabi rabbi asirratti mul'atabi suuraan isaa bismillah 4 aya 23 irratti rabbi baal jedhe haadholee keessan shamarran keessan obboleettiiwwan keessan adaadawwan keessan habaabawwan obboleettii haadhaa keessan shamarran obboleessas shamarran obboleettis haadholeen keessan kan isin hoosisan obboleettiiwwan keessan kanneen hoosisa irraa ta'anis haadholee niitiiwwan keessanis shamarran isin guddiftan gola keessan keessa jiran kan niitiiwwan keessan itti seentan irraa dhalatan fuuchuun isin irratti haraama godhameeti jira jedha. As keessa waan ammaa dubbanne kana keessa dubriin hin jirtu, okay? Dubrii jechuu beektaa? Ilmaan dubrii hin jirtu. Kanaafuu asirratti dubriin siif ajnabiyyi waan taateef dubrii jidduutti nikaahni waan hidhamuufi nikaahni dubrii jidduutti namni tokko dubrii isaa fuudhuu hin danda'a. Okay? Akka shari'aa islaamaatitti ajnabiyyi waan taateef. Okay. Akka amantaa keessanitti wanti irraa beektu jira. Dubrii isaa namni tokko ilma adeera isaa yookaan dubrii isaa fuudhuu danda'a yookaan namni inni fuudhuu danda'u inni fuudhuu hin dandeenye akka amantaa kiristaanaatti waan ibsame jira. Namni tokko haadha isaa fuudhuu danda'a akka macaafaatitti. Keenya akka amantii kiristaanaatti cubbuudha dhuka lakkee hin jiru. Hin jiru garuu macaafa keessatti jira haadha fuudhuu akka hin qabne dubrii fuudhuu akka hin qabne adaada fuudhuu akka hin qabne obboleettii fuudhuu akka hin qabne macaafa keessatti keessattuu kakuummoo seerri haarofni seera Museetiin isin akka jettanitti seerri durii shaaramee jira fa'aa jettan akka macaafa keessanii keessatti wanni kaayame jira sin jedhe wanni macaafa keessatti wanni beektu jira. Wangeela irraa garuu baay'ee wayii hin laallee hankeenya irraa hin argine sobu akkas. Anatu si baasa rakkoo qabu. Ilmaan Xalfaad beeytaati. Falfal? Laali. Kuni kaati argaa jirtu kuni kaati argaa jirtu kuni seera lakkoofsaati, okay? Seera lakkoofsaa boqonnaa 36 agartaa seera lakkoofsaa jechuudha. Yes. 36 lakkoofsa 11. Intaloonni Xalfuhaad, Mahlaa, Tiirsaa, Hoglaa, Milkaa fi No'aa ilmaan obboloota abbaa isaaniitti maal jedhe in heerumanii. Isaan maatiiwwan ilmaan Minaasee ilma Yoosef keessatti in heeruman. Dhalli isaanis qomoo gosa abbaa isaanii keessatti in hafe jedha. Okay?
كتاب معرفة ولا لمو أجزابير موسى بعززو مثلا أكوا واقع موسى أججت ير أرومي في ساق أجر أوكي لا لي كل رتب بعد كل كمنه إنتالونس ألفوهاد كل رت إنتالونس ألفوهاد أكما واقع موسى أبو بإنغو داني واقع موسى أبو بجرات سيرا موسى تنا منتامي واقع موسى تنا منتامي Yes, yes. Kanaafuu waaqayyo Musee abboomee maal jedheen akkuma waaqayyo Musee abboome Museedha waaqayyo adeera keetii fuudhii jedhee abboome akkasuma godhanii jedha isaanis intaloowwan Salafaa Mahlaa Tiirsaa Hoglaa Miilkaa No'aa ilmaan obboloota abbaa isaaniitti ilmaan obboloota abbaa isaanii ilmaan adeerota jechuudhaan Yeah. kanaafuu Museen ilma adeera isaa akka fuudhu ajajamee jira warri yeroo saniitis ilmaan adeera isaanii fuudhanii jiran kanaafuu amantaan isaanii maali? Okay, okay. Si deebi'ee gaafii kennu? Yes, yes. Okay, gaafii ammallee waan tokko waan dabalataa si dabala. Waan dabalataa si dabala. Innis maali seera keessa deebii irratti waaqayyo akkana jedhe seera keessa deebii boqonnaa bishaan keessatti ifa manaa godhaa jiru qoruu qabsaa jira. Seera keessa deebii boqonnaa kiliidoo information kitaaba seera keessa deebii boqonnaa adda bishaan irratti akkana jedha laali. Ustaadota akka baale hin gartaabii? Yes, yes. Ustaadota adda ibsa. Obboloota walii wajjin jiraatan keessa inni tokko utuu dhala hin godhatin yoo du'e. Irratti laali. Si galee? Yes, yes. Obboloota walii wajjin jiraatan keessaa inni tokko utuu dhala hin godhatin yoo du'e haati manaa isa du'e sana maatii sana keessaa baatee ormatti hin heerumin. Obboleessi abbaa mana isheetii gara ishee dhaqee barcumaa qajeelchee haadha mana ishee haa godhatu jedha. Seera keessa deebiti. Niitii obboleessi keessanii dhaalaa jedha. Fakkeenyaaf obboleessi tokko niitii fuudhee yoo du'e obboleessi quxisuudhaan dhaaluu qabaa jedha. Seerri kun amantaa kiristaanaa keessa jira amma seerri kun. Kun jira. Niitii obboleessaa dhaaluun jira kiristaanummaa keessa. Fakkeenyaaf niitii obboleessaa dhaaluun jira sirrumadha. Kiristaanummaa keessatti warra kiristaanaa namni kiristaanaa tokko jaartii fuudhee yoo du'e obboleessaa niitii. Naalu yoo amma fakkeenyaaf abbaan kiyyaa du'ee jechuudha haadha koo obboleessa abbaa kootii dhaaluu ni danda'a. Akka amantaa kiristaanonni kanatti dalaganii amma? Waan hin amanu kanatti hin amanu mana kanuma jirudha. Maaltu itti amanuu jechuun amma? Ati itti amanullee baattu kana macaafni jedhe moon ajajne yeroo ammaa kana namni niitii obboleessaa yoo obboleessa hangafaa fuudhee du'e namni dhaalu amantaa kami? Warra amantaa kamiiti warri niitii obboleessaa fakkeenyaaf inni hangafaa yoo fuudhee du'e